بوديش فاطمة. أنا دي من فاطمة ست متى ساعة فاطمة تدوي فدورت بوالا إني وطعنا صوفي ماني إيش سامتك يا أنتي جدلهم إني يالكوت إني ثار Akkuma amma amaariffaa kanaatiin jechuudha obboleettii kana Soofii shaanxaa kee fuudhi ni deemta Faaxumaa bira yeroo isheen jettu maami ani hin deemu hamma ati Faaxumaatti dawwalteetiin Faaxumaa fi abbaan yookiin immoo abbaan mana kanaa amma dhufee na baasutti ani bakka takkallee hin deemu Faaxumaatu bakka kana nagasheetti amaariffaadhaan baay'ee naannoo daqiiqaa 2 ol haasofti mucayyoon kun jechuudha dhugaa dubbachuuf ishiin arabiffa itti haasofti hin barbaaddaa Itoophiyaa si galchamoo Faaxumaa bira si geessaa yeroo isheen jettu Faaxumaan waan jettee waan na Faaxumaan jettee tolee jedhee fudhadha Faaxumaatti naaf dawwalii Faaxumaa bira nageessi Faaxumaa birayyuu kan nageessitu immoo yoo abbaan manaa kee yookiin immoo abbaan dhufeedhaa jetti amaariffaadhaan jechuudha na Itoophiyaa galuun barbaadannaan hojjechuufan dhufe nan ejjedha jedheen nan jijjiirama jedheeni rakkannaan kanan biyya kana dhufe malee biyya kanarraa deebi'ee galuuf miti kananii biyyaa ba'ee jetti jechuudha dhugaa dubbachuuf amaariffaatiin haasofti nagaan daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri mana kana faaraa taatan like share subscribe godhaa isiniin jedha dhugaa dubbachuuf onnee kiyya na buruqe jechuudha akkaataa obboleettiin kun itti haasoftu yeroo ilaalanii akkaataa gaafa biyyaa itti baane yeroo ilaalanii jireenyi biyya lafaa jechuudha dhugaa rabbii chaalenjii qabdi jechuudha chaalenjii keessattuu nama afaan kee dhageenye nama jecha kee dhageenye nama waan ati jechuun dhageenye jechuudha itti nama lafa lafsiisa jechuudha niitittiin kun arabiffuma itti odeessiti isheen kun garuu waan gootu gaafa waan itti hirkatan waan harkaan qaban yookiin immoo abbaatti himatan dhaban waan godhan gaafa dhabanii afaanuma ofiin itti odeessiti garuu ishiin sun humaata kan dhageessu jechuudha waan isheen jettu innas nagas sigashuuree Itoophiyaa sigashuuree jetti isheen sun isheen kun immoo lakki hin galuu jetti jechuudha garuu gaafa biyyarraa barannee dhufne rakkoon ilma namaa ni furamti ejjennee nama taana jijjiiramna ofis jijjiiramaatii keenyas jijjiirra jechuudha mucaan kun dhugaa rabbiiti viidiyoo kanarraa akka argitanitti miidhaa qabdi dhugaa mee ilaala ofiif soofamtee nama keessaa baddee bifaan nama keessaa baddee jirti jechuudha gaafa nu leenjisanii gaafa biyyatti nu leenjisanii kunoo maal akka fakkaannee leenjifamne biyya kana ufnu baay'een keenya ni beekna jechuudha waan ati jette sanu afaan saaniitiin dhugaa waaqa afaan amaariffaatiin ati mana kana yoo baates ati mana kana yoo jiraattes waan ati jette nan dalagaa nan ejjedha ati cannaqim jette in cannaqamiin irrakkatiini nan dalagaani nan ejjedha jette dhugaa waaqaati isheen garuu Faaxumaatan si deebisa jette Faaxumaa biraa na fuute waan ta'eef Faaxumatti na deebisi Faaxumaatti na dawwali malee jetti isheen sun immoo maqaa ilma ishee sana oofteetiin geessi jette Faaxumaa bira geessi jette toon taane bakka biiroo itti hidhaman jiran biyya kana jechuudha achitti geessanii nama darbatu gaafa achitti geessanii nama darbatan maal yakkite yoo jedhani himti jechuudha maal yakkite yookiin hojii didde jetti yookiin ribaan kaatu jetti yoo waa tokko jette achitti sigattee galte maaliif akka tikeetti kuttee sin galchineef jechuudha imman qabdu daldalaatti sin dawwaltuufi mucayyoon kun amma akka jechaa jirtutti Faaxumaatti na dawwali dura jetti Faaxumaatti amma Faaxumaan sun mana sana gashitee jirti daldalaadha fiddee jirti jechuudha garuu wantidha jechuudha daldalonni biyyarraa gaafa fidan iddoo ati jirtu bakka ati jirtu maal keessa akkati jirtu sin hubatan tokkoffaa inni biraa moo jechuudha bilbila malee mana arabaa lixu baay'ee ulfaata dhugaa rabbiiti anarraa kaasee jechuudha jireenya ani keessa dabarse chaalenjii ani keessa dabarse keessa ilaalee yeroon taa'ee itti hubadhee ilaalu bilbila malee galuu jechuun dhugaa rabbiiti du'arra hin jiru jechuudha du'a jennaan du'a ajaa'ibaati jechuudha garuu haala kanaan nama fakkaate nama keessaa baatee akka kana jireenya koon jijjiirraana karoora waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii karoorfatte waggaa tokkotti haga kanan godha waggaa lamaan kanoo haga kanan godha yoo ilmoo qabaatte ilmoo guddifachuudhaaf yoo immoo ilmoon qabdu taate immoo gara fuulduraatti nama ta'eetaniini haadha ilmoo ta'een anis itti gaafatamummaa kiyyaan ba'a jettee manaa baate jechuudha yeroo amma ka'iitiin deemi yeroo namaan jedhani nama mardoo
mardoo namatti himu jechuudha. Hojiirra jirtan akka ilaalaa jirru wayyaa tokko isaa jirte jechuudha. Akka nama mardoo namatti himu beenuu deemi yeroo namaan jedhani dhugaa dubbachuuf ani waanan sodaadhu keessaa namni du'a sodaata, namni waa sodaata. Waan akkas nama rifaasisu baay'een sodaadha jechuudha. Dhugaa waaqayyo fooxaa baadhee dhaabadha. Fooxaa makina isaa baadhee dhaabadha jechuudha. Maaliif otoon taa'u yoo na argan yookiin immoo otoon bilbila odeessu yoo na argan waanuma ammaan kana na saaffarsiisan natti fakkaate jechuudha. Onnee kiyya lamatti tarsa'a. Yoon har'a waa takka fuulli isaanii natti jijjiirame yoommoo amma namichillee gootoraasaa mataarra kaawwatee shirjee bahe yaa rabbi kun imbaasii deemeeti tikkeettii naa fiduu deemee natti fakkaata. Dhugaa waaqayyo ijoollee wajjinis yoo walitti buune isheenis wajjinis yoo walitti buune waan kana natti fakkaata jechuudha. Kana dhaga'uu kiyya wanna mardoo wayii natti fakkaata bakka gurri kiyya dhaga'uu na sodaadha ture jechuudha. Maaliif keessumaa yeroo reefu dhufanii waanumti gaariinis hamaa namatti fakkaata. Dhugaa rabbi waanumti hundi namatti fakkaatan nama sodaachisa jechuudha. Akka yeroo afaan beekanii deeffachuu hin dandeessu, dubbatachuu hin dandeessu. Waan hundi bitaa yeroo namatti galu bitaa fi mirga ofii ilaalanii haala ofii yeroo namatti dukkanaa'u baay'ee tokko nama aarsa jechuudha. Boleetti kana dhugaa ani baay'ee tokko onneen kiyya bicirqina jee baay'ee tokko jechuu dhugaa waaqaati. Haala jireenya keenya duraa ilaalee yeroo amma ilaalee haala kanaan yeroo isheen in ejjettu mana kana jetti sanu mana kana in ejjettu isheen kuni Itoophiyaa yoon galee maalan godha Itoophiyaa galee jetti. Dhugaa rabbii sagaleen sun dheeraa jechuudha. Itoophiyaa hin galuu ana hojjechuufan dhufee maal gochuun Itoophiyaa galee yeroo isheen jettu in ejjettu sammuu isheen immoo arabiffaatee in ejjettu sammuu mana koo in ejjettu. Mana koos in ejjechiisu. Manaakoorraa sin baasa jetti jechuudha. Akka waan tole namaa laattu wayii akka waan otoon ejjetii wayii nama nyaachistu wayii nama obaastu wayiitti yeroo isheen teesseetiin nama hojii isaa hojjetachaa jiru sanu obsa namaaf haalaatu waaqayyo obsa nuuf haalaatu garuu afaan isaanii gabnurraa godhu. Keessuma keessaa obboleewwan keenya reefu gara biyya Arabaa dhufaa jirtan reefu chaalenjii jireenyaa eegalaa jirtan rabbii waaqayyo bakka jirtanitti jechuudha. Obsa daangaa hin qabne siif haalaatu dhugaadha. Obsa nama fixachiisti. Madaamiin biyya Arabaa obsa nama fixachiisti. Haada nama ergite garuu waaqayyo namaa eegu malee jechuudha. Namoonni baay'een kan obsa dhabdanii bakka yeroo akkas nama godhan namoonni gara lubbuu isaaniitti faraduu deeman baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf aariirraa kan ka'e kan dhukkubsatanillee jira jechuudha. Kan immoo waa gochuutti nama miidhuu yookiin of miidhuutti deemanillee wanneen akka kanaati jechuudha. Namni asii achi namatti farada. Abalumaa akkana go'e abalumaaf akkas go'e hin jedhu kunoos akka kanaati jechuudha. Inni xinniqqi godhee waa biraatti nama ergu waa biraa nama yaachisiisu jechuudha. Garuu immoo ayyaanni waaqayyo inni manaa nu baase jechuudha. Obsa daangaa hin qabne nuuf haa kennu nu haa jajjabeessu siniin jedha. Obboleewwan kiyya hanga turtii biraan walitti deebinutti nagaan naa turaa isin jaaladha isin kabajaa turtii gaarii isiniif haa ta'u yoo isinitti tole viidiyoo immoo laayik gochuu akka hin daganne siniin jedha nagaan oola.